Jirra jirtu hordoftoota sagalee tana ani nagaa kootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Arras deebi'ee dhufeera viidiyoo biraatiin. Viidiyoon kun har'aa kan inni xiyyeeffatu shamarran tokko cimtuudha yookiin immoo nama yaada burqisiisuu dandeessuudha yookiin gamnadha jireenya ishee ijaaruu dandeessi jedhanii dhiironni kan itti amanan shamarran akkamiiti yookiin immoo shamarran yaada akkamii burqisiisuu dandeessuu fi shamarran amala akkamii agarsiisuu dandeessuudha isa jedhudha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessanis sabiskiraayibii akkanaaf godhan naa jajjabeessa. Kana malees immoo yaada qabdan yookiin dogoggora nuyi qabnu koomentii jalatti barreessuudhaan akkan isinirraa baradhuuf na jajjabeessuu hin dagatinaa. Turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu shamarran tokko dhiira tokko waliin yeroo haasoftutti yookiin namoota biraa waliinis haasa'uu dandeessi. Haasaa ishee keessatti gaaffii gaafatamteef yookiin immoo haasaa ishee keessatti deebii quubsaa yookiin deebii ariifachiisaadhaan akka isheen deebistu kan taasisu keessaa yookiin immoo kan ittiin beekamtu keessaa. Kana malees gaaffii jaalalaa irratti yeroo dhiirri tokko waa tokko isin gaafatutti yeroo sanatti waan hin taane deebistanii erga mana galtanii booda maal ta'a otoon akkas jedheera ta'e maal ta'a otoon deebiin akkasii deebiseera ta'e yookiin immoo deebiin kun yeroo sana naa dhufeera ta'e jettanii yeroo itti gaabbitan ni argama jechaadha. Kana immoo yeroo hundumaa haasaa kee keessatti shamarran cimtuu fi shamarran ariifachiisaadhaan waa tokko deebisuu hin dandeenye yookiin immoo shamarran dadhaboo ofii keetiin akkasitti of madaaluu ni dandeessa jechaadha. Kanaaf akka saayinsiin isaa kaa'utti shamarran tokko sammuu cimaa qabu yookiin immoo sammuu isaanii dafee ariifannaadhaan deebii tokko deebisuu danda'a yookiin immoo waa tokko dafanii kalaquu danda'u jedhamee kan itti yaadamu keessaa shamarroonni amala 4 qabu jedhee saayinsiin isaa akkasitti kaa'a. Isa kana har'a anaan sheerii isinii gochuu barbaade. Kanaaf inni jalqabaa walitti dhufeenyadha. Walitti dhufeenya yeroon isiniin jedhu hiriyaa keessaniinis ta'uu danda'a, nama biraanis ta'uu danda'a yookiin immoo liiderii keessaniin haalaqaa keessaniin ta'uu danda'a. Namni tokko gaafa walitti dhiyaatu yookiin walitti dhufeenya gaafa uumu amala gaariidhaan yookiin immoo garraamummaadhaan gaafa walitti dhufeenya uumu wal falmuuf yookiin immoo wal aarsuuf otoo hin taane waliin mari'achuuf yookiin immoo yaada burqisiisuuf yaada gaarii burqisiisuuf amala gaarii qabda yookiin sammuu kee keessaa yaada gaarii qabda taanaan waan gaarii tokko kanatti burqisiiftu jechaadha. Kanaaf walitti dhufeenya keessan keessatti yaada gaarii yookiin immoo amala gaarii hin qabdu taanaan namoonni yeroo tokko dhufte immoo nu aarsuuf dhufte yookiin immoo nu caqacaquuf dhufte jedhanii yeroo itti namoonni sitti aaran yookiin immoo yeroo namoonni baay'ee sitti gaddanidha kan argamu jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa nama tokko gaafa rileeshinii walitti dhuftu amala gaarii yookiin immoo yaada gaarii gad of deebisuudhaan beekumsa keetiin olitti gadi of deebisuudhaan namootatti dhiyaachuu barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf namoota waliin yeroo walitti dhiyaatutti yookiin immoo namoota waliin gaafa walitti dhuftutti lafa barnootaas ta'uu danda'a, lafa hojiis ta'uu danda'a yookiin immoo lafa garagaraas ta'uu danda'a. Yeroo sanatti kan namoota jajjabeessu yookiin kan namoota barsiisu yookiin kan namoota gorsu yaada akkasii yoo qabaatte ati nama cimtuu yookiin immoo nama daftee yaada burqisiisuu dandeessu yookiin immoo nama daftee nama waliin walii galuu dandeessu fi nama filatamtuu gamna yookiin nama baay'ee jireenya isheetiif ijaaramtuu taate jedhamtee filatamuu dandeessa jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa namoota duratti waan akkasii kana kan godhan akka saayinsiin isaa kaa'utti yeroo hundumaa nama cimaa jedhamanii namoota fuulduratti kan kaahamanidha yookiin immoo kan kabajamanidha jechuudha. Inni kabraa yeroo guututti yookiin yeroo haasoftutti eenyutu tanaasaa anaan kan na dhaggeeffachaa jiru eenyudha jettee adda baastee beekti jedha saayinsiin isaa. Sababiin kana ta'uuf inni guddaan isaa namoonni sun namoonni ati itti haasoftu sirraa maal barachuu barbaadu yookiin maal beekuu barbaadu kan jedhu sana sirriitti gadi fageessitee beekteetta jechuudha. Yeroo sanatti ati eenyutu tanaasaa eenyudhaan dhaggeeffachaa jiru anarraa maal barbaadu yookiin immoo anarraa maal barachuu barbaadu yookiin maal dhaggeeffachuu barbaadu kan jedhu sana adda baafattee beekti jecha. Kanaaf yeroo hundumaa ati yaada kee keessaa burqisiiftee kan mataa keetiin yeroo itti haasoftutti namoonni sun fudhatama sirraa argachaa dhufu jechaadha. Atis immoo isaanirraa fudhatama argachaa dhufta jechaadha. Garuu irra deddeebiftee waanuma sana haasofta yoo ta'e waanuma beekamu yookiin immoo waanuma itti barame sana haasofta yoo ta'e namoonni sun sirraa fudhachuu dhiisuu yookiin si dhaggeeffachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf yaada kee keessatti yookiin immoo gocha kee keessatti yeroo hundumaa namoota kan jajjabeessu yookiin immoo namoota kan barsiisu yoo haasofte namoonni sunis immoo yaada keessan yoo fudhatan shamarroonni akkanaa kun shamarroota cimtuu yookiin immoo shamarroota yaada burqisiisuu danda'an yookiin immoo uummata biratti fudhatama qaban jedhamanii beekamu jechuudha. Inni kabraa namoota tokkotti yeroo haasoftu namoota sanatti haasawaan ati haasoftu sana namootaaf dhimma haasawaa sanaaf fedhii hagam akka isaan qabanidha kan ati beekuu qabdu. Fakkeenyaaf namni tokko wanta beeku tokko yoo itti haasofte yookiin immoo wanta rakkate tokko yoo itti haasofte yookiin immoo negatiivii isaa waan tokko yoo kaaste itti haasofte namni sun fudhachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma namni tokko jaalateera yoo ta'e jaalatee dhabeera yoo ta'e ati amma kan namicha sana jajjabeessu otoo hin taane namni kun nama akkasiitiin nama kanarraa of eeggadhu jettee yoo itti haasofte ta'e deemee dhaqee itti haasa'uus danda'a yookiin immoo isheenis yoo ta'e itti haasa'uu dandeessi. Caalumayyuu
adda ba'umsa yookiin sirra jibba uumaa dhufa jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa nama jaalate sana yookiin isheen nama jaalatte sana namni sun akkasidha ati nama kanarraa of eegi jettee yoo itti haasofte jaalala illim jedhedha waan ta'eef jaalala sun keessatti namni kun jijjiiramuu hin danda'u yookiin fooyyessuu waan hin dandeenyeef ati gidduutti fudhatama dhabda jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa kan jaalala sana walitti fidu malee kan jaalala sana adda baasu yookiin immoo kan nama sana fayyadu haasa'uu qabda malee kan nama sana hin fayyadne yookiin immoo kan namoota biratti negatiiva ta'e haasa'uun barbaachisaa miti jechuudha. Inni kabraa kontekst yeroo keessana adda baaftee beekuudha yeroo itti haasoftu sanatti. Amma fakkeenya shamarran tokko dhiira tokko faana riileeshinii uumtes haa ta'u riileeshinii hin uumne yookiin immoo dhimma biraatiif yeroo itti bilbiltutti yeroo inni hojiirra jiraatu fakkeenya namichi sun maashinii hojjeta yoo ta'e yeroo sanatti bilbila kaasee siyaasofsiisuu hin danda'u. Fakkeenya amma namoonni tokko yeroo baay'ee halkan hin dhaqannuti bilbilu halkan sa'aatii 3 booda fakkeenyaaf bilbilli waan hin lakkoofneef ta'uu danda'a. Garuu namni halkan bilbilu yookiin liqii nama gaafachuuf ta'uu danda'a yookiin immoo dhimma biraatiif ta'uu danda'a yookiin immoo namni sana yeroo sana dadhabee rafuu danda'a irra ka'uu danda'a yeroo sana maali nagaa miti moo jedhee na'uu danda'a. Kanaaf yeroo itti bilbiltu sanatti naasuudhaan qabamuu danda'a seeraan siyaasofsiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo itti haasoftullee kontekstii isaa taayimii isaa yeroo isaa hundumaa adda baastee beekuu qabda jechaadha. Inni kabraa nama itti haasofnu sana saayikooloojii beekuu qabna. Namni sun fakkeenya nama gaddaan guutamedha yoo ta'e yeroo hundumaa dhuftee ati yerooma sana dhuftee nama gaddaan guutame sana waa'ee gammachuu itti haasofta taanaan sirraa fudhachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf akkamiin itti haasa'uu dandeenya nama kana akkamiin jajjabeessuu dandeenya namichi kun gaddarra jira garuu waa'ee gammachuu itti haasofne dhaga'uu dhiisuu danda'a fudhachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yaada kee sana opposite gochuu waan danda'uuf ati akkamiin yaada kana ibsuu fi dandeessa. Yoo itti haasofne nu dhaggeeffataa jedhe fudhatama qaba yoo itti haasofne haasofni keenya fudhatama qaba yookiin nu dhaggeeffachaa jira jettee itti yaaduu qabda. Namicha sana peenii isaa beekuu qabda jechaadha. Kanaaf namicha gadde kana akkamiin gammachiisuu dandeenya yookiin immoo akkamiin bashannansiisuu dandeenya kan jedhu sana itti yaaduu qabna yookiin immoo beekuu qabna jechuudha karaasa. Inni kabraa namni itti haasofne sun eessa jira yookiin immoo lafa kam jira jennee beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni ati itti haasoftu tokko taaksii keessa teessee yoo itti bilbilte inni taaksii keessa taa'ee yookiin ati taaksii keessa teessee itti haasa'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf waa'ee dhimma jaalala keessan irratti yoo itti haasofte inni amma taaksii keessa taa'ee bilbila sana siyaasofsiisuu dhiisuu hin danda'u. Maaliif siqiqqaa'uu danda'a firiideemiin argatu jechuudha waa'ee dhimma jaalalaa sana adda baasee yookiin immoo of keessaa baasee sin jaaladhaa ani akkasiin sii ta'a akkana sii ta'a sin jechuu dhiisuu danda'a jechaadha. Kanaaf yeroo sana ati taaksii keessa teessee kondiishinii kana waa'ee dhimma amantii haasa'uu dandeessa rakkoon qabu waa'ee dhimma amantii waa'ee dhimma biraa waa'ee dhimma hojii haasa'uu dandeessa garuu dhimma jaalalaa irratti botaa filachuun kunis baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kun immoo firiideemii isiniif hin kennu jechaadha. Kaalcherii nuti qabnurraas ka'ee jechaadha. Inni kabraa ergaa cimaa kan of keessaa qabu waan haasofnu tokko yookiin waan goonu tokko dippilii orderii isaa beekuu qabna. Fakkeenya waa'ee jaalalaa haasofta taanaan waan biraa keessa galchitee boorissuu hin qabdu. Waa'ee jaalalaa qofarratti waa'ee hojii taanaan waa'ee hojii qofarratti waa'ee dhimma amantii taanaan waa'ee dhimma amantii qofarratti yeroo hundumaa wanta haasoftu tokko orderii isaa beekuu qabda jechuudha. Yoo kana hin goone ta'e namoonni attenshiniidhaan si dhaggeeffachuu hin danda'ani yookiin immoo haasofni kee fudhatama dhabaa dhufa jechuudha. Kanaaf haasaa kee keessatti isa durii kaastee kan ammaatti immoo yoo deebite kan ammaa otoo haasoftu immoo isa durii keessa yoo galte namichi wal jalaa dha'uu danda'a waan dhaggeeffatu yookiin immoo yaadni keessan iyyuu isaa dhagaluu dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa waan haasoftu tokko orderii qabsiiftee yookiin immoo duraa duuba isaatiin haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa namoota fuulduratti gaafa haasofnu siistemoota kana itti daballee yoo dandeenye addaatti goonee fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Namoota fuulduratti fudhatama akka argannuuf yookiin immoo namoota fuulduratti fudhatama akka argattaniif yookiin namoota fuulduratti nama cimaa yookiin nama yaada qabu nama orderii isaa eegee haasa'u jedhamtanii akka fudhatama argattaniif haasawaa kana yookiin tooftaa kana fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Viidiyoo koo har'aa asumarratti hin xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.